Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoonni fi hordoftoonni Oro 24 News bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii tokkichi isiniif haa ta'u isiniin jechaa oduu guyyaarraa qabannee dhufnee jirra. Dhimma jijjiiramuu maallaqa Itoophiyaa guyyaarraa ilaalchisee odeeffannoo isin dirqama baruun isinirra jiru tokko lama sadii jennee isiniif qabannee dhufnee jirra. Aga xumuraatti hayaataan na dhaggeeffachuun wantoota godhachuun isinirra jiru akka gootan akkasuma gochuun isinirra hin jirre immoo akka hin goone isinittiin hima jechuudha. Kanaaf aga xumura odeeffannoo kootiitti akka na walii turtan afeerraan na biraa isiniif dhiyaatee jira. Egaa namoonni chaanaalii koo haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan odeeffannoowwan baay'ee isin barbaachisan daqiiqaan ani gallakkisu akka hirmaattan gamanumaan isin afeeraa. Amma kallattiimaan gara odeeffannoo guyyaarraattan isin dabarsaa turtii gaarii. Odeeffannoon guyyaarraas kan irratti xiyyeeffatu dhimma jijjiirraa maallaqaa Itoophiyaa guyyaarraa ilaala. Maallaqni jijjiirame kun maallaqa abbaa meeqaati? Akkasuma kana booddee dhimma maallaqa kanaa ilaalchisee maal gochuun akka nurra jiru akkasuma wanti sirriin isa kamii wanti sirrii hin taane isa kam ka jedhudha. Ammas na waliin turaan isiniin jedha. Itoophiyaan maallaqa waggoota 23 darbaniif itti fayyadamaa turte jijjiiruu ishee har'a beeksiftee jirti. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahimad hojii jijjiirraa maallaqaa iccitiidhaan hojjetamaa akka ture himanii jiru. Kana malees maxxansa maallaqa haaraa kanaaf dhaabbileen biyya alaaf qofaa birrii biiliyoona 3.7 kaffalamuusaa ministeerri muummee Abiy Ahimad dubbatanii jiru. Maallaqni jijjiirame kun maaliif barbaachise? Ministeerri muummee Abiy Ahimad sababii ijoon jijjiiramuu maallaqa kanaa cabiinsi dinagdee biyyattii mudate ta'uu himanii jiru. Kaayyoon jijjiiramuu maallaqa kanaa maallaqa hatamee fashaleessuu akka ta'es ministeerri muummee Abiy Ahimad dubbatanii jiru. Bulchaan baankii biyyoolessaa Itoophiyaa Dr. Yinaaggar Dassee maallaqni guddaan baankii alatti socho'aa jira. Kun immoo hojiilee seeraan alaa kanneen akka malaammaltummaa fi kotorbaandii akka babal'atu gargaaree jira jedhanii jiru. Kana malees biyyattii keessatti maallaqni baankiiwwan alatti baay'inaan faca'ee kan jiru ta'uusaatiin jijjiirraan maallaqa amma taasifame baankonni hanqina maallaqaa dheedhii akka isaan mudatu kan taasisu akka ta'us himanii jiru. Gama biraatiin babal'achuu maallaqaa soba maxxanfamuu maallaqa haaraaf sababa akka ta'u kan himan Dr. Yinaaggar Dassee maallaqni haaraan maxxanfame kun amma faayidaarra jiru caalaa fakkeeffamee hojjetamuu ulfaataa akka ta'e himaniiru. Dhaabbata tarkaanfii biyyattiin fudhatte kun itti fayyadama maallaqaa dheedhii hir'isuun hawaasni mala dabarsa maallaqaa dijitaalaa akka fayyadamuuf haala mijataa kan uume akka ta'us himaniiru. Gosoonni maallaqaa guyyaarraa jijjiiraman isaan kan fa'i. Maallaqni har'a jijjiiramuun isaa ifamame irratti halluu fi suuraan mallattoon abbaa birrii 10, 50 akkasuma 100 amma faayidaarra jiran irratti jiran geeddaramaniiru. Kana malees birriin abbaan 200 haaraan maxxanfamuu isaa himamee jira. Gama suuraatiin qarshiin abbaa birrii 200 fuulduraan suuraan kaartaa Itoophiyaa fi maakoodii adii kan ofirraa qabu yoo ta'u, duubaan immoo suuraa waaliyaa ofirraatii qaba. Qarshiin abbaa 200 kun fakkeeffame akka hin hojjetamneef mallattooleen ammayyaa jedhaman irratti kaayamanii jiru. Kanneen keessaa inni tokko mallattoo yeroo qarshichi socho'anii ilaaluun waliin socho'uu fi Spark jedhamudha. Tajaajilarra ooluun qarshii abbaa 200 kun baasii maxxansa maallaqaaf bahu kan hir'isu akka ta'us himameera. Gama biraatiin qarshiin abbaa birrii 100 fuulduraan suuraa kaartaa Itoophiyaa gamoo Faasilidaasiif Aksuum qaba. Duubaan immoo suuraa holqa Soofumariif dallaa Harartu irratti argama. Qarshiin abbaa 50 irratti suuraan qonnaan bulaa qotaa jiru akkasumas qarshiin abbaa 10 irratti kan argamu namni citaa fi dubartiin hodhaa hodhitu maallaqa haaraa irratti ni jirti. Kana booda dhimma maallaqa jijjiiramuu kanaan wal qabatee maaltu ta'a? Bulchaan baankii biyyoolessaa Itoophiyaa Dr. Yinaaggar Dassee maallaqni haaraan maallaqa yeroo ammaa socho'aa irra jiruuf eegumsa ta'ee bakka bu'aan maxxanfamee qophaa'uusaa himaniiru. Harka caalmaan maallaqa maxxanfamees gara biyya seenuu isaa dubbataniiru. Muummeen ministeera Abiy Ahimad hojiin jijjiirraa maallaqaa ji'oota 3 keessatti akka xumurame kan dubbatan yoo ta'u, namoonni maallaqa birrii 100,000 ol qaban yeroo ji'a tokko keessatti gara maallaqa haaraatti akka jijjiiran akka taasifamu himameera.
Gama biraatiin namni kamiyyuu maallaqa hanga birrii 10,000 manneen baankiitti battalumatti geeddarachuu danda'a. Yoo birrii 10,000 ol ta'e immoo herrega baankii qabu yookaan haaraa banachuun akka kaawwatu taasifama. Ministeerri Muummee Abiy Ahimad baankiiwwan hojii seeraan alaa kamirrayyuu akka of qusatan akeekkachiisaniiru. Kana malees daangaa biyyaalee maallaqni Itoophiyaa heddumminaan itti argamu jedhaman Sudaan, Jibuutii fi Somaaliyaatti eegumsi cimaan akka taasifamus himameera. Sakatta'insi buufata xiyyaaraa taasifamu akka cimee itti fufuus manneen nama dhuunfaa dabalatee iddoowwan garaagaraatti sakatta'insi taasifamuun cimee akka itti fufu ministeerri muummee Dr. Abiy Ahimad dubbatanii jiru. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa wantoota amma ani armaan olitti dubbadhe kana wanta gochuun isinirra jiru akka gootan akkasuma gochuun kan isinirra hin jirre immoo kanan dubbadhe akka hin goone maallaqa kanatti of eeggannoo guddaadhaan akka fayyadamtan gaamanumaan isin afeera. Odeeffannoo kanarraa waan guddaa akka argattan abdiin qaba. Amma xumuraatti waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaan isiniin jedha. Odeeffannoo biraan guyyaa biraa wal arginaa. Iddoo gaarii turaan ammas afeerraa keeyyadha.